Qindeessummaa waajjira maallaqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin dhaabbileen hawaasummaa kilaastara Adaamaa jala jiran duula qulqullinaa gaggeessan. Magaalaa qulqulluu balfa irraa bilisa taatee uumuuf qulqullina irratti xiyyeeffannoon hojjechuun murteessaadha. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas magaalaa qulqulluu giddu gala hawwata turizimiif konferansii akkasumas magaalaa jireenya dhala namaaf mijattuu taatee uumuuf yeroo kamuu caalaa qulqullinaaf bakka guddaa kennee hawaasa magaalichaa qindeessuun hojjechaa kan jiru yoo ta'u, guyyaa kanas waajjirri maallaqa magaalichaa dhaabbilee hawaasummaa magaalicha keessatti argaman qindeessuun duula qulqullinaa gaggeesse. Hirmaattonni dhaabbilee hawaasummaa duula qulqullinaa irratti hirmaatan gama isaaniitiin qulqullinni dhala namaaf murteessaadha jedhanii magaalaa qulqulluu balfa irraa bilisa taatee uumuuf hojii idilee qabaniin cinaatti qulqullina magaalichaa irratti hirmaachuun magaalaa keenya ni qulqulleessina jedhan. Har'a dhaabbileen hawaasummaa akka magaalaa Adaamaatti qulqullina kana irratti hirmaannee jirra. Qulqullinni biyya tokkoof murteessaadha. Guddina biyya tokkootiif murteessaadha. Kanaafuu yeroo baay'ee jecha Faransaawwataa tokko na ajaa'ibsiisa. Namni hunduu balbala ofii yoo qulqulleeffate magaalaan keenya hin qulqulloofti jedhu. Kanaafuu nutis har'a qulqullina magaalaa keenyatiif miidhagina magaalaa keenyatiif Adaamaa smart goona hoo jennu hundi keenya gahee akka keessaa qabnu tokkoon keenya achi keessatti gahee mataa keenyaa taphachuu akka qabnu hubanneeti dhaabbileen hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa har'a asitti wal geenya jechaadha. Dhaabbata Hawaasaadii jedhamurraan dhufe guyyaa irraa kan qulqullina kana irratti bobba'uudhaaf kan akka kaase maali nuunis magaalaa kana irratti hojjetaa jirra ummatumaaf hojjenna magaalaanis immoo kan ummataaf kan hunda keenya waan ta'eef magaalaan qulqulluu ta'uun isaa immoo hunda keenyaaf bareedinni hundaaf waan ta'eef asirratti hirmaachuudhaaf fedha guddaadhaan kaka'umsaan dhufne akka dhaabbata keenyaatti. Waajjira maallaqa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dursaan garee dhaabbilee siivilii hawaasummaa obbo Geetuu Tsaggaayee qulqullinni magaalaa tokkoof murteessaadha jedhanii magaalaa Adaamaa giddugala hawwata turizimiif konferansii gochuuf qulqullina irratti dhaabbilee hawaasummaas ta'ee qaamolee biroo hirmaachisuun magaalaa qulqulleessaa jiraachuu dubbatan. Qulqullina magaalaa tokkoof baay'ee murteessaadha jechuudha. Namni magaalaa keessatti uummata baay'ee jiraata. Uummata baay'ee yoo jiraatu immoo dhukkuba adda addaatiif saaxilamaa waan danda'amuuf uummanni jechuudha. Kanaafuu qulqullinni kan waajjira tokkoo yookiin kan nama tokko qofa ta'uu hin qabu. Waliigala kan hawaasa ta'uu qaba jechuudha. Dhaabbileen siviilii hawaasallee isaan guyyaa irraa qofa hojii kana qulqulleessanii qofa osoo hin ta'in hawaasni hundumtuu hawaasni jiraatan magaalaa keenya hundumtuu waa'ee qulqullina kana idileessuu qaba jechuudha. Yoo idilee magaalli keenya hawwattuu magaalaa hawwattuu fi konferensiif turizimii taateerti. Kanaafuu magaalessuu keessatti inisheetivii mootummaan qaba keessatti akkuma koriidarri hojjetamaa jiru baay'ee hawwataadha. Isaan illee dhaabbileen hawaasa siviilillee guyyaa irraa magaalaa qulqulleessuu keessatti gahee guddaa taphachaa jiran jechuudha. Magaalicha keessatti dhaabbileen siivilii 54 jiraachuu kan dubbatan obbo Geetuun dhaabbileen kunneen magaalicha keessatti hojiilee hawaasummaa fi dinagdee adda addaa irratti hirmaachuun hawaasicha tajaajilaa jiraachuu himan. Dhaabbileen siviilii hawaasaa magaalaa keenya irratti gosa hojii bal'aa irratti hojjetu. Tokkoffaa barnoota, fayyaa, dubartoota, qaama miidhamaa hawaasummaa irratti yookiin immoo warra maanguddoota irratti bal'inaan yookiin eegumsa naannoo irrattis qonna irrattis kan hojjetan jiran jechuudha akka magaalaatti jechuudha. Kanaafuu dhaabbilee siviilii hawaasaa magaalaa keenya jiran dhaabbilee 54 jira. 54 keessaa dhaabbilee biyya alaa yoo jennu isaan 6 kun immoo dhaabbilee naashinaal NGO yookiin naashinaal siviil soosaayitii yookiin dhaabbilee hawaasa siviilii kan lookaal NGO jennu akka magaalaatti hin jira. Isaanis bajata biliyoona tokko ol akka magaalaatti kan waggaa 5 qabani. Bajanni tokko isaanii piroojeektii akka magaalaatti qabani. Piroojeektii san keessa waggaa tokko hanga waggaa 5 jira. Waan waggaa 5 keessatti sochaasan biliyoona tokko ol sochaasan. Achi keessatti fayyadamaa yookiin hojjetaa dhaabbii kan qaxar nama 500 ol kan ta'u dhaabbilee hawaasa siviilii keessa jira. Yookiin immoo direct beneficiary fayyadamoota yoo jennu fayyadamoonni daa'imman, maanguddoota, dubartoota, qaama miidhamaa kan jennu hammatee namoota 100,000 ol dhaabbileen hawaasaa siviilii kun deeggaraa jiran jechuudha. Nama dhuunfaa irraa eegalee haga dhaabbilee gurguddootti bu'aa qulqullinni dhala namaaf qabu hubachuun bifa idilaa'een naannawa isaanii qulqulleessuu akka qabanis ergaa isaanii dabarsan obbo Geetuun. Waajjirri qofti yookiin waajjirri mana qopheessaa qofti qulqullina magaalaa eeguu hin danda'u. Qulqullina magaalaa hawaasni magaalaa keenya hundumtuu qe'ee isaarraa kaasee qulqullina isaa eeguu qaba jechuudha. Qe'ee isaa yoo jennu meetira hanga 20 qulqulleessuu qaba jechuudha. Kanaafuu magaalli keenya hawwattuu ta'uu keessatti qulqullinni baay'ee murteessaadha. Qulqullinni yoo hin jiraanne dhukkuba adda addaatiif saaxilamuu waan dandeenyuuf hawaasni magaalaa keenya hundumtuu gahee isaa akka taphatu
qe'ee isaa akka qulqulleessu ergaa dabarsuun barbaada jechuudha.